garaatiin babaasuu jiruun waraan rabbanam kan mufirraa ittisuuf yookaan mootummaa Itoophiyaa tiiwwallolee qawween fonqolchuuf muratee hawsa dubbatee jira haalum kanaan jidduu isaanii lubbuun lammiilee nagaa baduu dubbata. Ardhaaf ammoo har'a xiyyeeffannee isaanii dhiyeessuu barbaan gaagam siyaasaa haa Oromiyaa kibbaa Gujiif Booran kee jiru. Dhimma kanaan wal qabate Gujii akkasumas Booran keessatti lubbuun lammiilee nagaa deddeebiin torbaan achi sanan kan baay'inaan baduu jirti mootummaa shaneen nabijjeessee jedha. Warri waraan bilisummaa Oromoo ejjecha kan keessa harki hin qabnu hedduusaa mootummaatu fi raawwate maqaa keenya jijjiiruu jiraa jedhan. Dhimma kanarra qulqulleeffachuuf waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaarraa ajajoota waraana lama. Waraan Gujiitiif waraan Boorana jechuun waraan Gujiirraa Cibraa Oda Adoodha. Ab Jimareeba dubbifna jirra akkasumas waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddom Booroo irraa ab Liban Gurraacha dubbifna jirra. Warroota kan gaaffilee gargaara uummata Oromoo beekuu qaban gaafanne jirra. Ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ka Cibraa Oda Adoola Gujii keechocho jechuu ab Jimareebaatiin itti xeeyyan akkanaan jalqabne. Jimareeba ajaja ittaanaa waraan bilisummaa Oromoo Oda Adoola nami jeeftanii jedhan Gujii fixanii jedhan. Tolchitanii waan akkana waraan bilisummaa Oromoo sababa nama nagaa ajjeesuuf iyyuu qabu maaliif kaayoon isaa saba uummata Oromoo kan waggaa jaarraa walakkaa ol gaboome bilisa baasuun ala sababa inni nama nagaa ajjeesuuf hin qabu maaliif kaayoo isaatii miti kaayoo isaatii duwwaa sirnaan wal mormine sirnaan wal dhabne sirna irratti qabsaawaa jirra malee dhiikaa namaatiif irratti qabsoon yookaan gosa irratti kan qabsoo goonu kanaaf waan akkanaa gochaa rakasaa akkanaa kana irraa watu waraani kenna. Ayyaab Jima waraana Abashaa sirna Abashaa waliin qabsoo godhuu jirraa jettan amma immoo namni bulchuu jiru Oromoo ta'uu dubbatama Abiyyi Ahmad Oromoodhaan Abashaa jettanii yaaddan isaan. Yeroo Haayile Sillaaseen kufe safarii bantiisaa wanni qoranii jennaan namni Oromoo wanni qorii jedhanii abdaa qorii jedhanii horii hedduu qalanii waa hedduu jedhaa turan shubbisaa turanii yeroo booda immoo safarii bantii hin du'ee aangoon deebitee ilmaan Habashaa harkatti deebite kun immoo jalqabumayyuu ilmaan Habashaa karoormaan itti qopheessite malee namni kun dhiiga Oromootii qabu. Kanaafuu Abiyyaaphaa itti amantan isaan. Nyaaba jennee amanna jechuudha maaliif gochaa isaanii kiyyuu waggaa 150 dura uummata Oromoo irraa raawwate ala uummata Oromoo irraa raawwate waggaa kanaafan keessatti maaliif harka muree harma muree adoonii kiyyuu dhiiran gudeen jechuudha. Ayyee warri mootummaa dhiyaatu warri gudeedayyuu isaniin jedhan warri gujii jeesuu jiru isaniin jedhan waan akkanaa hojjettanii jirtanii Jimareebaa. Egaa kennuuti bari ilmaan abbaa gadaati ilmaan aadaa fi safuu irratti dhalattee aadaa fi safuu guddatte aadaa fi safuu uummata Oromoo deebisuuf deemna bilisummaa jechuun aadaa fi safuu uummata kanaati aadaa fi safuun uummata Oromooti maaliif qabsoon nuti godhaa jirru waan aadaa fi safuun uummata Oromoo gootii waan aadaa fi safuun uummata Oromoo hin goote jechuudha. Nagdeette tajaajila saabaatu gabayaa guyyaa adii saafawaan magaalaa Faransarii keessatti gabaa guyyaa gabaa buufattee nama torbaa ishee guddeessu uummata itti gara gadee irraa buufatte tokko lama jenne waan barreessineef eenyu gudeeta kana inni raawwate. Raayyaa ittisa biyyaati. Amma dhiyoo tanayyuu ganda adaadii keessatti intala meeshaa saafayii Adoola nama afuriin gudeeddee turte jechuudha. Kanaafuu gudeeddaan aadaa fi uummata Oromootiin gowwaadha waan ta'eef hojii kennal deemati. Maaliif nuti haga uummata Oromoo bilisoomsutti dubartiin dhalaan Oromoo waa nama qofa nu ta'a jechuudha. Takaajeela nuti jirti tokko tuun obboleessi teenna tuun haadha teenna jechuudha. Warri mootummaa maaliif maqaa akkana isanitti maxxansa? Akkamiin adoo waan isaaniin tolchin giza cufa yeroo cufaaf deddeebanii isanitti nam gudeet nam ijjees ma isaniin jedhan. Kun immoo waan beekame waan duraan waan beekamaadha bari maaliif uummata kana afaan faajjisuudhaan tappeellaa kijibaa namatti maxxansanii uummata kana yoo silaa uummanni kun dureeffatu ta'e uummata dureeffachiisuu barbaadanii jechuudha. Mootummaan gaggoomsataa yeroo inni dhugaatti dhugof sekendiin inni itti dhugaatti dhugof yeroo inni itti waan dhugaa hojjetu takkaan inni jiru waan kijibaa ta'u sobaan jiraata sobarra jiraata sobaan jiraata kijibaan jiraata. Ayyee dhiyoo tana godin Gujii keessatti goora doolarra yoolleen riippoortii gabaasni hojjan irratti lumeel dalloollee irra lama asillee lama adoolirraa
namoota uumat nagaa jeesuu uumatiin ittime war mootummaatti jeeseedha warri jeesan sun isa walii wal qunnamti qabaa jedhan wal qunnamti qabdu wardu sun so warra kanan godin durayyuu bobbaa amma bultii torba keessatti fashassinee ture torbaan lama shira xaxaa turte jechuu godinatti cabbee itti haga federaalatti shira xaxaa turte isaanii fi waraana keenya cabsuudhaaf yookiin nutti duultee wanni nu godhuudhaaf yaalaa turte jechuudha. Kana keessa wani isin qindeessite warri gadi maasaas guruppii abiyyi kun wani isin lafa kanani gandarraa nami kudhan yoo akkan xiqqaate kudhan akkasuma murteessanii jechuudha. Durattuyyuu kana raawwatte kama achitti walga'ii isaanii irratti turtee gadiin baate raawwatte jechuudha. Maali aanaa gumee dallootti nama lama jette aanaa goroodoolaatti nama lama jette godina booranaa keessatti ganda madarii ganda halluu keessatti nama lama jette kun hojii isaanii beekamaadha jechuudha. Kana qofaa madiraa qollee keessan baan nama isaan akkasitti ta'e mani daati gadi buuranii hidhamaa akkasitti ajjeesanii dura namaan immoo bakka buutee dhabamni jiranii amma warra hidhamaa kan biraa fuudhanii fixanii hojii mootummaati kana beekin nama wanni dhiiraaf dhalaan nama wabeeku nama wabbeessite hunda addunyaa cimayyuu hin beekaati. Ayyee mee namoota jeesan sun wal qunnamtii hin qabnu jettani ta'e. Oromummaa isaatiin du'aa jira bare uummanni keenya amma fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoolleen godina booranaa ganda halluu sun keessatti matte mooyyeen irraa boondaa feetee yaa'aa jirti waggaa arfan tan akkasumatti karaa irratti mataa turte ijoolleen tuni dhagaa gandaatiin mataa turte poolisiidhaan mataa turte raayyaa biyyaatiin mataa turte beekamaadha. Iyyuu fiitii fi rakkoo fiitii kana gooti jechuun meeshaan ijoolleen kasiitii muti kinaayinni nuwe kana gooti jechuun laga obaati du'aa ture uummanni gabaa keessatti du'aa ture araara gabaa irratti du'aa ture horii keessatti du'aa ooruu keessatti du'aa ture beekamaadha. Wamaana Tigraayillee godhaa jirtu kana uummata keenya irra godhaa turte waggaa arfan kana jechuudha. Mana hidhaa keessa guutee fitaati wallagga akkasitti jirti gidduugan akkasitti jirti gololii ormaa hunda keessa. Jaarolee bujii ajaa waacuufaa isan tijjeeseedhaan erga deebanii dubbatan kanaafuu harmirran maal jetta? Nama akkasii waan hin jennuuf hin qabne jaarsa bujii nama siyaasa illee wahuyyuu miidhuu hin dandeenye waan nuti jeesuu dandeenyu jennuu hin jirtu sababa waraanni keenya jeesuuf hin jirtu. Ayyee dhiyootaan Ani fi isaan jeese fakkeenyaaf yoo fudhanne damee bulchiinsa nagaa keessa namni hojjetu gooroo baallii namni jedhamu aanaa gooroo doolaa keessa damee bulchiinsaaf nagaa irra hojjeta inni qindeessee eenyuun qindeesse nageessa ottoo fa'aan kana qindeessanii jechuudha. Kana qindeessanii jaarsa kan meeshaa fudhatee baadiyyaa waraana karaatti eegsisanii ijjeessisanii jechuudha. Maaliif jaarsi sun achiin dura biiroo eenyumaa irratti jettan saniin jedhan kan tokkollee keessaa yoo harka qabaattan nutti himame. Waan isin beektan yoo gurra uummataa ga'uu fi nu gaafattan malee waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu jechuudha. Nama silaa ijjeessu marsa 3-4 dhiisi yoo jedheen ana nama ni ijjeessu jechuudha waraanni keenya. Maaliif beekamaadha uummata keenya keessa seentee gaafachuu dandeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu. Iddilaa nama ni ijjeessu jechuudha. Namni raayyaa ittisa biyyaa kan waliin lalluu barii nama rasaasaan ta'e nama Mahammad eenyu jedhamu Mahammad Ahmad jedhamu ka dhalataayyuu adammaa ta'e madeessinee qabnee fayyinee biyya gachinee gaafachuu dandeessa. Lola gaafa addaadii bara waggaa lama duraa akkasitti gachinee jechuudha. Fakkeenyaaf nama akkasiin nuti gachinee jechuudha. Kan madeessin shufeerii dabalatee qabnee barsiifnee deebinee jechuudha. Lola naannoo jiddoolaatti ta'ee shufeerota lama kan dhalootaan amaaraa tokkochi dhalootaan amaara afaan lembee kanayyuu gaafachuu dandeessa nageenya jira. Maaliif wanni hoteelayyuu Tigraay hojjeta makiina warra nyaataa kan gunne isaan immoo torbaan lama barsiisee deebinee gara maatii isaaniitti nagaan gadhiisee. Mee gaafii gabaabduu san gaafadha. Waraani keessan ijoollee shanan faayidaa hin qabne ta'uu hin dandeenye ta'uu hin qabne tashifta saniin jedhan mootummaa Itoophiyaa waliin wal loluuf akkam humna gam qabdan. Nuti mootummaa garee maafiyaa gurguddaatti Koreelaa biyyi kana humna isaan dura dhaabbannu hedduu ga'umsaaf dandeetti itti qabna hedduu qabna jechuudha. Maaliif waraana bilisummaa Oromoo akka nama siyaasaa tokkolletti hedduun isaa hagana yoo fi jedhu baateeyyuu waraana gabrummaa uummata Oromoo irraa kaasuu danda'u kahaa qabna jechuudha. Akka fayyaa kennalletti ta'e akka guutuu Oromiyaalletti maaliif mootummaan yeroo gaafa karaa 2017 gisee lola nurra labsu waraanni Awaash Arbaa ka'ee
sitaati galchaa gara misoomaatti deebi'aa jiraa turan jechuudha. Gaafa isaan garuu waraanni keenya qabatamatti of ittisuu waraanni danda'u qonnaa Gujii lamaaniitii fi godina Booranaatii fi Wallagga sadan jira jechuudha. Haganuma jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kana immoo goloolee hunda keessa dandii lafaati waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa baay'ee hin jiru jechuudha. Inumaayyuu bakka dubbataa jirtu kan shaggir keessa dhufaasaa jira. Masaraa mootummaa keessa jira. Finfinnee galee jira. Laga Taafoo laga Daadhiitii dhufaasaa jira. Kanaaf kudanirra kumaatamaan baay'anne kumaatarraa kumii kitinaan lolaa jirra. Injifannee jira xumuratti hin goone malee haga mootummaa tokkoon waraanni tokko itti injifatu. Injifannee jira. Lola amma yeroo ammaa kana keessatti ijjee tokko as lola intarnaashinaala lolaa jira jechuudha. Namaayyuu hubannoo dhabii isaanii tarii immoo jallattii isaanii kaayoo kana dura dhaabbatanii dhawaatuma dhawaa taane atileetii sammuu qaalummaa isaa san keessa galchi goone sammuu oromummaa itti gachiisaa barsiinee itti gachiisaa sagantaa keenya fudhachiisaa biyyaa lama nuti nama ni jeenyu. namni san ijjeeftamee gareen isan yoo argitan fixan garee akkam? Namni nuti ajjeesu nama qawwee qabatee akka keenya kallattumaani lolaaf hin ta'u jechuudha. Kun maaliif qawwee dhufte waan ta'eef lubbuurraan dhufte waan ta'eef kaan ajjeenaa jechuudha. Kan namni nuti ajjeenu kana jechuudha. Nama nagaa nama akka duwwaa wallaalullee wanti dhabanne jallatullee keessattuu nama Oromoo ta'e jallatullee wallaalullee yookaan fakkeenyaaf duullee jiraatu yoo ta'ellee du'a jiraafatti irraa dhalata waan ta'eef nuti akkasitti gudeessa isaa du'aa kan keessa fa'aa jiraan dhalachuu danda'a waan ta'eef inni barsiifanna dhawaataan suutan barsiifanna malee nuti nama Garee tanaan wal qabdu fakkeenyaaf garee liiban kee chochoo ta Booronaatiif ta Gujii wal qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo tokko jala jira, hoggana tokko jala jira. Fiingee takkaan socho'aa jechuudha. Fiingee takkaan ajajji tokko qajeelfama tokkoon socho'aa jechuudha. Kibbaa kaaba yaabarii alaaf keessaa tokko hoggansa tokko jala jira. Kan maqaa kaati gaafatte irraa Odaadoodha. Irraa Soddomboroo. Dhugaan kun maaliifi seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata keenyaati. Maqaan akkasiin moggaafanne malee wanni nuti naannoo moggaafanne tokkollee hin jiru. Warri mootummaa keessa warri isa waliin hojjetu jira jedhanii namoota hedduun daraaramuu dhageen. Mootummaa keessa nama qabdu? Nuti mootummaa keessa nama qabaachuun masaraa mootummaa keessa jiru nama qabna. Nama Abiyyi waliin ta'u sadi keessaa tokko kenna. Kanaafuu nama gaafannaa jechuudha. Caasaa mootummaa keessa. Caasaa guddaa kana caasaa bal'aa bilisummaa keessaa qaba. Dhiyoota waraanni bilisummaa Oromoo karaa Oda Tarbiitiin ibsa baasee jira. Ibsi sun keessatti mootummaan biyya bulchuu waraan dhiisee waraan bilisummaa Oromoo waliin karaa nagaatiin akka mari'atu. Ibsi sun kun qabdaa? Ibsa kana dhagee jira. Karaa kallattii seera qabeessaatti yoo dhaga'uu baadhellee karaa miidiyaa garaagaraatiin karaa odeeffannoo afaaniitiin dhagahaa jira. Kuni nuti hooggana qabnaa, duree kenna qabnaa, hooggana kenna qabnaa, qaama ajaja olaanaa wooboo qabnaa. Kallattii kanaanii yoo nu qofaa dubbii kun dhugaadha sirriidha jennee fudhannaa. Eeggataa jirra, caqasaa jirra. Kanaaf yoo nu ga'ee inni nu ga'e deebiitti kennuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma ibsa baa'uun baasuun keessatti waraanni dhaabate biyyittii iyya baddee wal mari'annuuti waan jedha baa'uun kaase. Yoo waraanni mootummaa qawwee dhaabee gaaffii san gaafattan isani deebise waraana mootummaa waliin teettanii mari'attanii karaa nagaa dhufuuf fedhii qabdu. Gaafiin gaafiin kennamu gaafiin deebi'uu qabu gaafiin ta'ummata Oromooti. Seetiyyuu gaafiin nuti maanii fi gaafiin kun akka deebi'utti wantoota lubbuu keenya ajjoonne jechuudha. Malee gaafiin ta'ummata Oromooti. Yoo gaafiin uummata Oromoo deebi'e nuti nagaa hin jibbinu. Namni akka Oromoo nagaa jaallatu hin jiru. Maaliif Oromoon bari alaaf mana nagaa gaafata jechuudha. Alaa manni nagaa ka'a namni nagaa bineensa nagaa gaafata jechuudha. Namni bineensa iyyuu nagaa gaafata. Namni bineensa iyyuu nagaa hafu nama nagaan dhoohu nagaa ofii hin jibbu. Kanaafuu karaa nagaati iyyuu deemnee qabsoon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirtullee karaa hidhannootti karaa nagaallee barbaachisii banaadha. Kanaaf yoo dhugaan deebiin uummata keenyaa jiru ta'e nuti wanni bofa bootii waliin buliisa qorraa fe'atu beelaaf dheedu
gammoojjii keessatti aduwwata lamu roobaanii wanni nuti filannu hin jirtu. Gaafiin uummata Oromoo deebinaan mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabajamnaan wanni nuti hin fudhanneef hin jirtu jechuudha. Siyaasa Itoophiyaa akkamitti ilaalti? Itoophiyaan balatsaguu jirti akka mootummaan jedhutti guddachuu jirti. Isaan odeeffannoon isaan qabdan meeqa akkami? Yoo odeeffannoo qabaachuu baannillee waan siyaasaa hojjaa jirra. Itti guuree taphataa hin jirru. Hojii siyaasaa irra jirra. Akka nama waan siyaasaa hojjetaa jirutti Itoophiyaan boolla keessaa baatee hin dandeenye keessa achi fagaattee jirti jechuudha. Biyya itti lafuu qofa nu gaafata jechuudha. Duutee dhidhiitataa jirti jechuudha. Dhidhiitatti kun doonni qabbanaa'ee reeffa kana boolla keessa achi fageessanii akka inni ta'aa joofne biyyatti lafuu qofa nu gaafata jechuudha. Nuti akkasii fudhataa jira. Itoophiyaan duutee boolla keessa dhidhiitataa jirti. Yoo dhidhiitata isiin qabbanoofte biyyatti lafuu nu gaafata. Biyyatti lafuu qofa hata jechuudha. Ma biyyee irrartan Itoophiyaa seef godhuuf yaaluu malee san akka nam biyya qabsaa'oo ma biyyee itti rartan? Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan bari eelee uummata Oromoo irratti akaawame. Kanaafuu Itoophiyaa ijaaruu nuti dhiigaaf lammii kennaan gaggabaraa jiru Oromiyaa ijaaruu barbaanna jechuudha. Uummata Oromoo bilisoomsuu barbaanna Oromiyaa ijaaruu barbaanna. Itoophiyaan diigamtu malee Itoophiyaan boolla hawaasa isii keessatti fagaattu malee Riippaabilik Oromiyaan hin ijaaramtu. Akkasitti amannaan isaniif kaafaa wabaa'ooni ibsi wal birbaasuu waliin hojjetanii isaniin jedhan abaa'oo Finfinnee jirtu. Addi bilisummaa Oromootiin quba wal qabdu. Nama uummanni Oromoo gabrummaa jala jira. Gabrummaan miidhamaa jira. Gabrummaan du'a ajjeefamaa keessa irra buqqa'aa jira jedhee amane gabrummaa jala ni jira jedhee itti amane hunda waliin hojjennaa jechuudha. Isan shanee maqaan keessaniin Shane kana cuma garuma beekte Oromarraa dhageessite abun doktornatti fakkaata. Nuti bu'uureffama keenyarraa jalqabiitii waraana bilisummaa Oromooti. Kaleellee waraana bilisummaa Oromooti. Arrallee waraana bilisummaa Oromooti. Hanga Oromiyaan bilisoomtutti waraana bilisummaa Oromooti. Warruma tappeellaa kijibaa namatti maxxansan ka kijibaa hafuura kijibaa baafatan kijibaan jiraatanuttu kana jedha malee shane wanni jedhama sun gara kan shane jedhamuuf hin beekne. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Abdii Mareebaa waan si gaafachuuf waan natti himteef ulfaadhu galatoon. Ayyaana ta'e galatoon. Ayyee ajaja waraana kattaa nutiin jalqabnaa ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti Cibraa Soddombooroo Abliiwwan Gurraachaa dabar. Abliiwwan Gurraachaa waan irraaf labsii shororkeessummaa jedhanii waraani isaanii farrajam kanaan wal qabateellee waan gaafan qabna achi dabarra. Abliiwwan Gurraachaa waraanii keessan ka gamliiwwan sochoomaan kee jirtan. Ugaarri jira mootummaa garboonfata afaan qabuutu uummata Oromoo dur dhaabbatee qabsaa jiru uummata Oromoo saalaa jiru buqqisee Oromiyaa walaba ijaaruu fi hojjeerra jira jechuudha. Ayyee waraani kun mootummaa garboonfata buqqisuuf hojjechuu jira. Mootummaan garboonfataan kun eenyuuf keessatti hammata? Eenyu namaa miti kanuu buqqisuuf sochii godhaa jiru impaayirichaa malee kan dhaabbatee namniidhaa jiru namoo sun ta'inuu impaayirichaa jechuun impaayirichi. Yoo ta'an mootummaan qaam shane jedhamu warra mijjees warra saamu warri yakka namooma hojjate jedhee TPLF warri waggaa 27 biyya bulchu waliin shororkeessa jedhee san farraje jira oduu qabdu armerra yaade keessan maal? Waraana bilisummaa Oromoo addunyaan ni beektu. Waraana bilisummaa Oromoo akka inni shororkeessa hin ta'in akka inni mirga uummata Oromoo qopheessu hin ta'in uummata sablammootaaf inni dhaabbatee hin jiru namni hin beekne hin jiru jechuudha. Shororkeessaan ammoo kan hawaasni nagaa miidhaa jiru kan hawaasni nagaa caccabsaa jiru kan uummattoota ollaatiin uummattoota ollaa gargara maqaa intaanet kaa'ee miidhaa jiru shororkeessaan beekamaadha. Mootummaa Itoophiyaa waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kan hundaaf ni dhaabbata malee shororkeessaan nuti jedhu. Qaamni shororkeessa ta'ee hin jedha addunyaan beekee hin jettu bira mootummaa garboonfata kanaa jettu. Maaliif shororkeessa jettanii mootummaan gochi shororkeessummaa maal hojjetu mootummaan Itoophiyaa? Hawaasni tokko fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo ta'ee hin jedhe mootummaa kan jibbee hin ta'e fakkiiyaaf naqaamna dhaabbatee hin ta'e taphatiyya. Annam tokkotti hawaasa miliyoona 40 keessa fakkeenya maatii nam tokkanii kudhan shanii wali keessa nam tokko yoo ta'e hawaasni keenya namni 20 gadi
Amma mootummaa tokko sabab maqaa biyya tokko taa'anii mootummichi tuni jala gooree kaanidhaaf gooree kaan ajjeessaa jira. Kaammanidhaatti gooreetiin halkan namni ajjeessaa jira. Halkan darbaa jira. Deebii darbuu jirra. Guyyaa qotuu jirra. Inuma agartanii jechuudha. Asdeebisi tarkaanfiilee gargaraa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo irra fudhatee inni deebisee jira hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu. Asdeebisi ammoo hawaasa naannoo ni jiraatirra buqqiseetini iddoo tokko watti qabee nyaata dhugaatii dhowwatee miidhaa jiraa jechuudha. Sifa. Kanaaf yeroo keessa ta'ee mootummoota ta'e shitta ta'eetini maqaa waraan bilisummaa Oromoo fakkeenya waraan bilisummaa Oromoo fakkaate mootummaa tokkini gosa waraanni qabaatee biyya dandeetti qabaatee hin jennu dhaabbachuu danda'a jechuudha. Namni dhaabbatee hin jettu lakkasiisu martaan maqaa artifishaalii uffatee halkanee hawaasa nagaa deemeetiin hidhaa jiraa jechuudha. Ayyaab liiban gurraacha ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibba hagam liibani cibra soddombooro mee harmi irratti mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti san qulqulleessaa jedhe jira waraani keessan ka wallagga jiru qulqullaa'ee jira maal kee jirtani waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuun uummata Oromoo qulqulleessu jechuudha yoo uummata Oromoo additanii qulqulleessu jedhe waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessuu danda'a kanaaf jecha ammoo uummata waraan bilisummaa Oromoo qulqulleessu jechuudha. Eeddoo kaleessi inni qabatee irraa jechuun hin jedhe namatti suuraa irra buqqisee lakki hin jirre guyyaa tarkaanfii nu fudhanna kenna jeetaa jechuun waan isa hojjennu waan ta'eef. Ayyaab liiban gurraacha dabalataan atam ajaja waraan bilisummaa Oromoo hagama kibba Oromiyaa keessatti ammoo cibra soddombooro liiban gam boorana kee chochootan haal sun keessatti laf sun keessatti adeemsi keessa maal fakkaata laf qabattammoo keessa san baasuu jiran. Abannee jirra asirraa tarkaanfii nu fudhannu guyyaani iddoo mootummichi qabateetini jirirra buqqisaatiin jirra buqqisaatiin jirra malee wanti inni irra nu kaasetu jirtu yoo hawaasichuma nagaa tokkotti guuree qaamni hidhannoo hin qabne fakkeenya milishaa kan meeshaa irra bilisa kana barroota hin qabne tokkotti guure wottan duula jedheetini iddoo tokkotti qabee kaan biittachaa jira. Kufi ammoo bira kar magaalaa bakkatti jira jechuudha. Kanaafuu lafa hedduu qabattanii jirtan jechuu gam liibanii. Haala kumii hojjetanne haala liiban nageenya keessan lolaa jirraa jechuudha. Biltsiginnaan dhiyoo tanaa qurxummii fixuuf galaan gogsuudha adana jetti qabatanii ba'anii jiran. Gogsaa jirra malee galaana eenyutti illee gogsuu hin danda'u jechuudha. Namni galaan gogsaa jedhee kan qurxummichi galaan keessaa jira fixaa jedheetiin jedhe nammaasa guureetiin argitan irra hin balleessaa jedheetiin jechuudha. Maasi guurteetiin argitan irra balleessuu hin danda'ama. Kanaafuu maasi guureen hin balleessan an jedhe guuruu hin danda'u balleessuu hin danda'u qurxummichaaf galaanichi wal qabatanii tarkaanfiin isaanii fuulduratti socho'aa jira jechuudha. Uummati Oromoo guutumaan nu waliin jire abdeetti qabdanii san akkasii yaaddanii. Bitamtootaan alatti hawaasa Oromoo guutuutti waliin jirra hawaasa Oromoo qoftee miti hawaasa ollaatu hunda waliin jirraa jechuudha. Rakkoo siyaasaaf diinagdee Itoophiyaa raasuu jirtu kanaaf furmaatii qabxii wayii dhiyeessa jira beektaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsi baaseen ardittaat hin deemnu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo san qulqulleessin jedhee ibsi basuun dide jira. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa san qulqulleessuuf jiru kana ofirra ittisuuf ofirra qolachuuf qophii jirtu humni qabdu. Qophii qabnas amminatti qabnas buqqisuufis wanti nu barbaachisu hunda muuxanneetiin qophii jirraa jechuudha. Ayyeme amma waligalaatti gaafiin isan qabdan maal yoo maal guutaman fa mootummaa kan waliin teenne mari'achuuf karoor qabdan yoo maal faan ta'an warra waliin mari'achuuf yaada qabdan jettanii yaaddan. Ani am fakkeenya kaamsaaf dhaabbatoo ta'e qaamni kaan garaaf dhaabbatoo ta'e inni garaa ta'e sabaaf gurgurtateesse mootummicha amma mootummicha biyyi kibbaa dhaabbatoo ta'e mootummaa inni dhuunfaa kan ta'e isaatiin dhaabbataa ta'eef garee hattoota ta'anii fi garee shiftoota ta'an of jalatti hammatee warroota saamichi irra qophaa'anii kanneen akkana kan of jalatti hammateetiin saamichi irri jiranii
ajjeecha dhuguuqa sanyii irra jirani malee qaama akka qaan biyyi tokko akka qabutti namni wajjin mari'ataaf yookaan karoora waliin baafatee sagantaa jirwatti qabatee akkaataa isaatti waliin socho'uu miti jechuudha. Maal jennaan fakkeenya dhiifaadhaan miidiyaan addunyaa hundayyuu argaa jirta sooshaal miidiyaa irratti kan keessatti fakkeenya qaamni hoogganti dhaabbatatti kaleessa kara nagaatiin jaaldaawwitiif tafaani biyyitti seenanii turan. Fakkeenyatti yeroo kara nagaatiin biyyitti warri seenanii ture haalin hawaas dubbisu warri hawaas keessatti fursa keessatti hawaasni hamila kuusu filachuudhaan jaala warraan kan hawaasni mul'isan irraa ta'e nyaatuma warra fudhatamuudhaan takka akkasii egaa akka warra armaa yoo ta'e jedhe ni gargaara irra beekee amma irratti kan jedhamu tarkaanfiin ergaa akka warraan bilisummaa oromoo irra fudhatanii uummattoota qaabatanii akka bitanii maalitti seenanii dookumeetti saamanii qabeenya achi keessatti saamanii gosoota gargaara saamanii fuudhatan. Fakkeenya qaamni kamiyyuu qaama siyaasaa ta'eetu qaama siyaasaa kan hojii socho'uu jiru. Mari'achuu danda'e qaama hojii tasgabbaa'ee qaama hojii adeemuu danda'eetu jedhe nuti qaama yaa'an kan ta'eessuu dandeenya jechuudha. Ammoo qaamni qaama hojii sobaasa harka qabne kan isa waliin jira afaan qabeessu sireeneetu jedhe akka inni ta'eessuu mari'a. Amma mootummaan kun gala isa waliin mari'an hatee musaniin jedhu mootummaa kan waliin mari'atan moo shakkii qabdan? Mootummaa kanatti waliin qabu marii afaan qabeessu alatti hangaftiyyaan jechuu barbaadu. Maal jennaan dhiibbeen deemuu jira, ajjeesuu jira, miidhuu jira. Qaamni afaan kara nagaatiin wajjin mari'annaa akkana socho'uu qabna akkana socho'uu jirra qabnaa jedhu gabbaabaatanii bakkuummaadhaan asumni jiraa jechuudha. Yoo wajjin mari'achuu barbaadee hin jedhe qaasa wajjin mari'ata. Kanaafuu mootummaa kana guutuma guutuutti irreen hin dabsannaa immoonaa hin qabannaa ittiin loluu jirtan amma al deemuu jirtan kana mootummaa kana hin kuffuun abdii jedhu qabdu. Bintaayi keessatti afaan qabeessin cabsine akka oromoo warabaa ijaarratti guutuu gurra qabnaa jecha waaqni hojii baafanne. Armaan durallee si dubbisee jira hin beektaa qaabatti namni nagaa jidduu teessantu dhumachuu jira jedhan uumati nagaa ilmi hiyyeessaa diqqaa guddaa fixxan isaniin jedhan uumati nagaa jeeftanii jirtu abbiliidhan. Ergaa kan sooshaal miidiyaan guyyaa guyyaan qilleensa hojjaa jirru deebii keessatti dandeessu. Itti dabalee ammoo deebii lammaffaa keessatti ergaa hawaasni nagaa ejjeessan akkan goota yoo jedhan hawaasni keenya guyyuun tokko waraab bilisummaa oromoo ta'ee jedhamiidhaatti naqee hin jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu ni arganii fakkeenya mootummaa namni walitti tokko waan baay'ee waliin gochuu danda'a. Nuti mootummaa kanaa qabaachuu fi waan hin jennu jechuudha. Wanni nuti dubbatu waan dhugaa jirtu waan inni hojjetu guyyaa guyyaan qilleensa roochaa jirra. Qaamni inni ajjeesu, qaamni inni gudeedu, qaamni inni ta'an guyyaa guyyaan miidiyaa hojjechaa jirra. Namni inni agarreen jirtu. Qaama warraatu kan mana lokkee tokko hojjiilee hin jenne qaamni maal goona? Qaamni hin galchaatu jirra jechuudha. Ayyaab liban gurraacha fakkeenyi sii kenna nama akka jaarso alake guyyoo mucaadhaan mucaa yeroo baay'ee koominikeeshinii yeroo hedduu feesbuuk irratti isaan arrabsaa wal arrabsaa turtan mucaa sun ammoo qaamni keessan ijjeesuu dhiyootan fuul miidiyaala hawaasa karaa gargaraatiin ibsaa turtan isan tijjeese namsun. Qaamni tarkaanfii hawaasa irratti qofa'u qaamni mootummaa kana haala geessu intaanichi kan tiksuute. Guyyaa guyyaan hawaasni kana kan miidhaa jiru guyyaa guyyaan akka bilisummaa oromoo qabamsiisuu fi geessuu jiru dursee ni qabamsiisna ni gorsina gorsaan boodatti gorsi gidduun hundi tokko jedhan santi erga ni gorsame karaa gargaraatiin akeekkachiisne qabamnee hin jenne qaamni sun immoo qaama hawaasaa osoo ta'u qaama mootummaa hojjetee hawaasa miidhaa jiraatee hin jedhe miidha sun dhaabbatee hin jedhe Ayyaabni bakka waliigalaa dhiyootan ammoo yeroo baay'ee deebii arguu jiru erga arguu jirtan feesbuuk irratti ammaan achi obsiin qabnu warni gargaroo barreessitinan in agarra uummati ammoo hoomiin kaatullee hin jirtu nam nagaa jidduu duu jira jedhan me addunuu baasa
jennu qaamii isan dur dhaabbat kaasayyoo agartan ijjeeftan addunuu baasaa eenyufa akka taatu nutti hima. Kaabinoota godinaati kaabinoota aanaa adda sadarkaa dandaatti qaamotaa kuni qaama hawaasaaf hojjetu osoo hin ta'in qaama mootummaa akka deebi'u jechuudha. Fakkeenya hawaasni seenni hawaasa cunqurfama jalatti waggaa hedduu cunqurfamee jiru ta'u ammoo mootummichi qaamni mootummaa Itoophiyaa kan jeeqeessaa jiru qaama bantaa uffata irratti hundaa'e.